Egaa warroota na hordoftan keessaa warroonni gara keessaatiin lakkoofsa kiyya qabdan baay'een keessan Rozaan maalumarra geettee sila maal taatee nu YouTube adada seennuun waa'ee Rozaa maalirra akka ga'e yaaduu nuti ta'e jettanii warri na gaafattan mee hundumaaf waa gadhumaatti na waliin tura akkasumas viidiyoo nama gadhiise kana keessa waa hedduu jira namoonni meeshaa barbaadan kallattii maa gara hojiitti deebinee jirra jechuudha hordoftoota kiyya kanaaf eeloo jettanii ayachuu dandeettanii rootoo kana hedduun keessa na gaafattan roottoon gurraachi kuni jira jettanii ni jira jechuudha leetira 400 kuni 420 aga 400 jira jechuudha hundumaaf waa gadhumaatti na waliin tura assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessan yaalamanni isaa namni keessan dalagaa fi ammoo fakkaata isiniin jecha na bira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e abdiin qabaatti aansu egaa viidiyoon amma argaa jirtan kun hundi obboleeyyan kiyya maatii ofii sarpiraayizii warri godhan jechuudha tanaan dura sinii tana namoonni barbaadan ammaan tana fidee jira jechuudha sinii haadhotaaf baay'ee barbaachisaa taateedha distii tanallee hedduun keessan jaalattanii jirtan akkasumas asumatti illee waa isinitti himaa namoonni shiita diqqoo isin nama yaaddesitan jechuun ani wallahi hedduu dhiphadha gisee namni waan irraa bitatu jechuun yoo birriin ga'uu fi diddeeffaa bakka waa hedduun isiniin ja'a kana yoo isiniin jedhe isiniin galu namoonni amma shiitii normaaliif shiitii kana gatii isaa tokkoo miti shiitiif shaarbiin kunoo akkanatti 2900 shiitii diriyaaf shaarbiin akkanatti kagogoraa qabu hojii barbaadan 3500 isiniin jedhee irraa tanaan durallee jechuudha osoo birriin keessan isiniin ga'ee namallee cinqitanii ofiillee cinqina hagumna keessaniiti maatii keessan sarpiraayiz gochuu dandeettan shiitaaf shaarbiin kunneen baay'een isaa gurguramee jira nama fakkeenya akka isinii hubattaniif isinii gadhiise sanyii kaninitti garuu isiniif ajajamaa jechuudha na birallee ni jira gosa hedduun kanneen keessaa kunneen baay'een isaa gurguramee jira jechuudha kanaaf qabattan abdiin qaba gatiin isaa tokko miti shiitii qofa yoo barbaadan shiitiin qarshii 550 galee jira shiitii qofallee ordarii godhachuu dandeettanii shiitaaf shaarbillee garuu kennaaf kadiqoo namatti tolu akkanatti sadiin olirratti sun nama kennitanii bareedaadha jechuudha hordoftoota kiyya egaa itti aansuun immoo waa'ee roozaa warri na gaafattan dhugaa dubbachuuf akkuma isin dhibe anallee dhibe jechuudha waa'ee roozaa maaliif akka ta'e beektu osoo roozaan dhugumaan baddee chaanaala nama ijoolleen oromoo tiiktokarii dhiisaa yuutuubaroonni gugurdaan chaanaalli isaanii guddina qofallee osoo hin taane saayiboonni isiin gizee biyya alaa jirtus biyya keessa gizee dhuftes wajjin hojjetu ijoolleen baay'een kan wajjin hojjetaa jiran takka isaa waa'ee roozaa hin haasofne jechuudha kana jechuun maal akka yaada kiyyaatti tariiti waan isin irra jirtu waan isin dalagaa jirtu maaliif akka isin sagalee uffatte dhimma sanii beekan jedhee yaada kun shakkisiin booti jechuudha ta'u osoo akkas ta'uu baate abbaan bahee akkas jedhee dubbate hin cadhisanii jechuudha karaa biraatiin immoo isitu hin dubbatin waa'ee kiyya haga nufi gadhiisutti jedhee tariiti isaanitti hime ta'a malee kana dhibbarraa dhibbatti osoo dhuguma roozaan baduu jechuun wanni beekan osoo jiraatu baate ni dubbatan jechuudha kuni dhugaa jechuun an akka kiyyatti isin maal jettan namni yuutubaroota baay'eetu jira yuutubaroonni isin itti dhiyeennaan wajjin hojjetaa jirtu jechuudha akkamitti islaamu ittiin baddee takka mallee akkamitti hin dubbanne waa'ee misii jechuudha kanaaf shakkii guddaa keessa nagalchee jira akkana fakkaatutti quba qabanii tariitii isiin immoo waa'ee kiyyaan dubbatina irraa jettee ta'uu danda'a walumaa galatti akka waan quba qabanitti natti dhaga'ama jechuudha hundaafuu bakka jirtu rabbi nagahaanii isii haa eegu rabbi waan hin taane sirraa haa eegu isiniin jecha waa'ee isii kana caala haasa'uu hin danda'u maaliif jennaan wanti an beeku hin jiru waan ta'eef jechuudha karaan an beeku ni danda'u karama tokko qofa isitti bilbiluuf isii barreessuudha yala bilbil isiin dalagu tekstillee naan deebistu kanaafu haga nama isiniin jaa obboleeyyan kee du'aa hima godhaa fi itti aansu namoonni firaashaa fi maggaarajaa na gaafattan kuni meeshaa ijoolleen tanaan duru jettee maashaallah tabaarakallaa hedduu takka dasna jedhe hedduu takka natti tole jechuudha dalagaa dalagsisaa jiru kunneen akka barbaadanitti jechuu dandeettanii firaashiin ka ispoonjiitu jira ka boondiitu jira yoo umrii barbaadanii jajjabina barbaadan ka boondii isaan jechuu dandeettanii yoo rakkee roomaa fi hoggama takka akkas yoo jettanii ka ispoonjii jechuu dandeettanii ka ispoonjii kunillee gosa hedduu jira ka jechuun irra baane jira haga sadarkaa sadii jira jechuudha hordoftoota kiyya akkasitti akka hubattan abdiin qaba uffata immoo kan namni viidiyoo irra gadhiise kan osoo hin taane fakkeenyaaf guyyaa ati jettu san si ajuu gaafa deeme uffata yeroo san jiru keessaa filatameeti kan hojjetamu malee uffatuma tokkoon diizaayinii tokkoon dirqamaa miti jechuudha diizaayinii yeroo wajjin deemu kan dalagamin isinii dalagsiisuu danda'a jechuudha hordoftoota kiyya akkasitti akka hubattan abdiin qaba namoonni immoo meeshaalee mana keessaa barbaadanii keessaan na bilbilaa jirtan baay'een keessan karaa hojii deebi'ee jira hagammaa kan viidiyoo meeshaa gadi hin dhiisniif diqoo biziidha ayyaana nama zihaartu jira maatii bira deemu jira ayyaana as diqqoo torban takka gartanii ammaan tana garuu
kara hojii kallattiimaan deebi'ee jira jechuudha. Namoonni waan barbaadan kara keessaatiin ordarii godhachuu dandeettanii suurallee barbaadan asirraa kaafattanii na dubbisuu dandeettan jechuudha. Namoonni tuuttaawwan hambituu hedduu jaalatanii hedduu nagalateeffattan akkasumas namoonni ganaa rabbachiin nu haga'u arafaaf jettanii ordarii godhataa jirtanii galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Jalqaba irratti waan gaarii hojjetuun abbamaa fi waan gaarii hojjedhee asirratti yoo gadhiise gabayama kiyyatti na dabalaa deema jechuudha. Isin qofa fayyannee ofillee fayyada. Waan kamuu bakka deemtanitti bakka geettanitti gaarii hojjedha gaarii dubbadha. Haga rabbiin nu laaffise jechuudha yeroo ulfaata ta'us. Keessi kee baratetti kanaaf inshallah rabbiin immoo waanuma gaarii na dalagsiisu isiniin jaa. Warroonni na eegataa jirtan inshallah isiniif ichisa tuutaawwan sanii tuutaa waa'ee babbareeda ta'eedhaan illee hedduu jaaladheetummaanii kan ijoollee hedduu bite akkasumas ijoolleen hedduu irraa gammadanii namoonni suuraa natti ergitan maashaallah tabaarakallaa jedhee jira. Namni waan ofii hojjete tokko bu'aa isaa arge hedduu takka itti gammada jechuudha. Nama uffata san gisee bitu wallahi laazim hedduu bakka jechuun waan mata akka gabbaatee waan alaabittuu kana gabbaatee kafidduu miti haga ajaja bira geettee ajajjutti jechuudha. Filattee ka barbaadu sana ajajja waan ta'eef hedduu nama dadhabsiisa. Hundumaafuu yoo waan godhe suni akka ta'etti akka bareedatti ta'eetiin xumurame hedduu natti tola. As keessallee shiitiiwwan gurguramee jira. Shiitiif shaarbiin ka jirullee jira jechuudha. Namoonni barbaadan garaagarummaa qaba. Ka qarshii 550 shiitii qofa shiitiif shaarbii akkasumas gogoraa wajji waa sadii ka qabu akkasumas diriyaan hawwataa diriyaawwan yeroo duraa bitu sun ni jira. Nabira shurraabii hawwataa namoonni barbaadan gatiin isaa wal tara jechuudha. Shaalillee namoonni barbaadan uffata biinxisiisaa namoonni jettan biinxisiisaa isinii ajaja malee nabira hin jiru garuu magaalatti gadi ba'ee isinii ajajuu danda'a akkasitti akka hubattan abdiin qaba. Akkasumas aspeezaa waan barbaadan hunda nama viidiyoo kan hunda bakka tokko godhee isinitti isinii gadhiisaa jiruu fi wanna isin barbaadan irraa maatii keessanii sarpiraayizii gochuu dandeettan yookaan maatii keessan gammachiisuu dandeettanii jechuudha. Waan akka makaronii, zayitii, barbarii fi shiroon nabiratti ni argama. Akkasumallee mootuu walumaa galatti waan akka ruuzaa wanuma isin barbaadan maatii keessaniif yaadachuu dandeettan jechuudha. Hordoftoota kiyya namoonni immoo asallaa nageessuu dandeettan jettanii walumaa galatti magaalaa dhiyoo isinii geessaa fagoo garuu deemuu hin danda'u. Kunis waan biraatiif osoo hin taane fageenya irra deemuu hin danda'u gara baadiyaallee deemuu hin danda'anii isiniin jaa. Hordoftoota kiyya namoonni fageenya irraa garuu meeshaa kee jaalattanii gara kee dhuftan akkuma tanaan dura maatiin keessan dhufee isinii fuudhe meeshaa keessan haala bareedaa ta'een isinii qopheessee maatiin keessan dhufee isinii fuudhuu danda'a. Tokkuma jechuudhaan geesseef maatiin geessa yoo nama hin qabaatin malee anis makiinaa kiyyaan hin geessu. Makiinaa kontiraata qabameeti namni dhufee fuudhu sunis makiinaa kontiraata qabatee dhufaa jechuudha. Yoo nama qabaatiin qofa kan rakkoo ta'u malee tokkomaa jechuudhaan fuudha isaanillee isinii ergee. Kanaafuu asallaa dheeraa itaayyaa magaalaa dhiyoo tana nin geessa haga saguree nin geessa. Kanaaf rakkoon qabu isiniin jaa karaa keessaatiin heloo jedha lakkoofsi kee warri na gaafataa jirtan. Lakkoofsi keellee isinii maxxansaa lamoonni ijoolleedhaaf kophee jettanii kophee lakkoofsi isaanii sirriitti natti himuu qabdan immoo lakkoofsi tokkotti dabalee bita waan ta'eef rakkoon qabu jechuudha. Umrii isaaniitii fi lakkoofsi isaanii jechuudha. Tuutaawwan kana nama guddaa jira warri jettanii kana nama guddaa wallahi jiraatu mala garuu agarreeni warri immoo dirqama jechuun ofumaa isinitti agarsiisee maashii ijoollee dhaabitee maashii ta'uu qaba jettanii warri rakkisaa jirtanii akkasitti osoo hin ta'in yeroo yoo jiraate akkasuma isinii godhaan beektanii sanillee namni naan jedhee osoo hin taane ofuma kiyyaa ka maashii ijoollee dhaabitaa jiru ajajee fichisiisaa jiru yoo jiraate waan tokko isinii himu waan beeku tokko yeroo beekutti nama kamiifuu ni ibsa waan hadhan beenne ka boru yookaan adeemsa hojii keessa adeemsa yeroo keessa beekus yeruma beeke sanitti nama ibsa jechuudha. Kanaafuu yoo jiraate maachiin isinii ajajaa yookaan wal fakkaataa jechuudha. Eekaa biraan qabu yoo hin jiraatin immoo akkuma argametti isinii bitaa wanni guddaan meeshichi qulqullina qabaachuu isaati uffatichi qulqullina qabaachuu isaati jechuudha. Akkanis hin jaa namoonni firaash kana na gaafattan uffanni isaa dirqama kanumaan ta'uu miti uffanni kun amma yeroo itti deebi'etti dhumuu danda'a. Yeroo jirutti ka jiru keessa filatamee ka dalagamu jechuudha. Firaashiiwwan kana tiraasii kan nama hedduun ajajee jira garuu inni jalqabamne baay'een jechuudha. Ammaan booda ka jalqabamu jechuudha. Maaliif dura namni illee biizii ta'e waan ta'eef obsaan eeggadhaa isinin jaa. Hundumaafuu namoonni lakkoofsi kiyya barbaadan duwwaa 9 duwwaa 121 duwwaa 673 karaa waasaappitiin heloo jedha. Minxaafiiwwan kanallee warra na gaafattan jijjiiramaa dhufa jechuudha. Minxaafiin hundi haala tokkoon hin taa'u. Kanaafuu yeroo jirutti ka jiru keessa
bareedee isinii filadhee isinii jaa isinii jaa warratti akka isinitti tole abdiin qabaa waan dubbatu deeme kunillee aga tokko isinii gala jedheeti yaada waan barbaadan karaa keessaatiin narraa ordarii godhachuu dandeettan namoonni haga amma jajjabeessitan waan irraa ordarii godhattan wallahi laaziim jecha isiniif hin qabu ulfaadha galatooma hundi keessan rabbi yaada muraada keessan isinii haa guutu isinis ka hojjettan keessa barakaa isinii haa kaa'u jecha viidiyoon kiyya kana fakkaata ture herregammaa ana dhageeffattan galatooma ulfaadha halkan keerii keessanaaf fulaa isiniin jedha baay baay